Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii jechuudha. Mul'ata maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu innis warruma Yamaniiti jechuudha. Warri Yamanii kaa hin beektanii mashaakila uumaa oolanii mashaakila isaanii kun dhumatu jechuudha. Kun jaartii nama jaartii qabu jaalata. Kun immoo wal dabaaddaba. Kun immoo wal ukkaamsa. Walli Yamanii kun rakkoo gurguddaa walirratti oofaa jiru. Akkasiin jiru abbaa fi ilmoo oddaan hin baasin jaartii fi jaarsa addaan hin baasin. Dhageessii waan isin mana namaa keessa mana namaa keessa meetaa biisitti qabsuun takka dabar gannan tokko kanumaa bar mana namaa keessa beekisee akkati teessu sheemillee sin qabu. Na sheemilla qaba. Jedhamatu nyaata jira barana. Laa ilaaha illallah. Hajji argat mana afamaa argat mee maalin barbaada kanaachan. Sammaan afamaa fi hajji jirtu dhageessee walla miskiintitti eessa baafta. Miskiintummaan kanaan jirti karaa na dhageessa obboleettiiti yaayuu dadhabelli harka hidhee mana kanaa si baasaa beeka. Garuu toniin siin fimu እና hordoftoota fi kabajamtoota koo jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana jechuudha. Nasiibaa fi siifaniitu mana hajjiitti wal lolaa jira. Inna siifaniin hajjiin manatti nagalfatee jira. Manas caaltuu mana ari'eetii jettee nasiiman immoo nasiima irratti biraanchi hojjette garuu dhugaa dubbachuudhaaf booda deemee wanti akkanaa kun baay'ee ulfaataadha beektu. Maasee ta'e hajjiin kun baay'ee tokko dubartootaan gattaa'ee jira waan ta'eef jechuudha. Dubartoonni isa bira geesses isa jalaa deemus hin jaalattu. Isaanis bakka innis dubartoota takka yoo harkaan qabate dubartoonni akka isarraa addaan baatu hin barbaadu. Haga waan argate yoo gazzaba qabaatte gazzaba yoo gazzaba hin qabaatin immoo ofumaa isaatiifu mana hojii galchee akkuma siifaniidhaanii hojii si galchaa haadha sabboontuu na naqini haadha sabboontuu na tuzimsirraa jechisiisa jedheeni viidiyoo isaa keessatti ilaaltanii turtan natti fakkaate hordoftoota fi kabajamtoota koo namni hajjii wallaaltanii jirtanii. Inna dhugaa dubbachuudhaaf hajjiin kan namaan gattaa'e jechuudha. Dubartoonni illee isa fayyaan qabdu natti fakkaate kan isa jala deemtu. Dubbiin booda piraankiidhaan dhufti. Dhumarra garuu gara fuudhaa fi heerumaatitti dhufti jechuudha. Gara jireenya waliin ijaarrachuutitti gaafa dura jalqabanii gara piraankiitiin dhufan jechuudha. Dubartoonni hajjiin fuudhu hundumtume warri hordoftoota hajjii taatan jechuudha. Shaashettuuf yuutuubiin isaa shaashettuuf jedhama. Inna warri hordoftoota isaa taatan jechuudha. Dura dursee jechuudha. Akkamitti akka ka'u hin beektan jechuudha. Hajjiin takka hoo jedhee piraankiirraa ka'a jechuudha. Piraankiirratti raawwatee dubartoonni sun jalaa laafuu waatna dubartoonni sun bakka as qaabbattee isa wajjin akka inni barbaadu taananii dubartoota sanirraa nafu jechuudha. Dubartoota inni fuudhe hundaa yoo agartanii kan inni fuudhee gallakkise hundaa jechuudha. Yoo agartanii dubartoota lama sadaffaan caaltuudha waan taateef jechuudha. Caaltuurratti nama lama fuudhee siifaniin arfaffaa dhufte jechuudha. Seera shariyaa san guuttatee jira. Hajjiin seera shariyaa san guuttatee jira jechuudha. Arfaffaa fuudhee jechuudha. Inna viidiyoo kana daawwannee walitti deebine. Hiriyyata akira akkasiin jiru abbaa fi ilmoo oddaan hin baasin jaartii fi jaarsa addaan hin baasin. Dhageessii waan isin jiru mana namaa keessa kalli walii yaanta. Mana namaa keessa kalli walii dha jira. Meentaa biisitti qabsuun takka dabar gannan
Viidiyoon isaanii kana fakkaata jechuudha. Qasiifanii hojjette dhugaa dubbachuudhaaf jeenata nama jeenata keessa galee mana farra shamaattan dhufe jettaanii jirti. Garuu dubbiin biraankii ta'ee boodamoo akka dhugaa ta'us shakin jedhinaadha. Maaliif hoo jettanii hundumtuu dubartoonni isaa jechuudha. Kan inni fidee gallakkisu hundumtuu jechuudha. Gaafa duraa dhuftu piraankumaan dhufan jechuudha. Piraankiirraa dhufanii garuu hanga gaa'ela waliin ijaarrachuutti seenan jechuudha. Gaafa gaa'ela waliin ijaarratan immoo eessan keessaa baanu jedhanii jechuudha. Mashaakila gurguddaa dhuuman jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni isa danda'ee namni isa obsee waan hunda danda'ee wajjin jiraate caaltuu bichaadha miskiina rabbii jechuudha. Maaliif hundumtuu hajjii xallashitee bira dabarte jechuudha. Maaliif nama dhiira gonkumaa jechuudha. Dhiira kabajaa haadha manaa ta'uufis hin qabne akkasuma nama kabajaa dubartiidhaafis hin qabne jechuudha. Inni walumaa galattu dubartoota irraa ganzaba nyaachuu yookiin immoo itti taphatee gallakkisuu faayidaa ofiitiif malee jarri kun boru jireenyaaf na barbaadanii jarri kun jireenya faffuudha malee jedhee namni kabajaadhaan inni wajjin jiraachaa tokko. Amma siifan inillee haguma bira geessee waan hajjii agartee akkasuma immoo birrii doolaara 700 jettu sanii harka haga fixattu. Namni amma hajjiin piraankiidha jedhee siifanii harka eeraa jala qabuu fi birrii doolaara 700 harkaa hin qaba jettee piraanki irratti hojjette san haga harkaa fuudhutti ushururuu jedhachaanii jira. Kanaafuu hordoftoota fi haga doolaara sanii harkaa fixutti ushururuu jechaanii jira. Isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa turtii gaarii naaf qabu.